Ashamma kabajamtootaa fi ilmaan Oromoo harka fuune isin jenna wabaarooyaa Oromoon kaabaa kibba dhihaa akkasumas idil addunyaa irra jirtan akkam nageenyi keessan badhaadha bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isin haa qaqqabu isinin jedha. Egaa kabajamtootaa fi uummata Oromoo guyyaa har'aa qophii addaa qabadhee isin dhiyaadhe. Qophiin addaan qabadhee isin dhiyaadhe mammaaksi aadaa Oromoo keessatti isa ijoodha. Egaa maanguddoota Oromoo biratti hedduu filatamaadha. Waa'ee mammaaksaa irraa kan guyyaa har'aa qabadhee isin dhiyaadhe isa ta'a. Hanga xumura oduu kiyyatti akka nafaana buutanis abdii isinirraa qaba. Egaa garasitti isin dabarsuun duratti warroonni maatii kiyya hin ta'in maatii kiyya akka taatan share subscribe gochuudhaan na jajjabeessitan. Warroonni maatii kiyya taatanii na hordofaa jirtan ammoo like akka naa gootanis abdii isinirraa qaba. Egaa amma gara qophii qabadhee dhufetti isin dabarsaa haga xumura qophii kiyyaatitti akka nafaana buutanis kabajaadhaan isin gaafadha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoon egaa mammaaksa jennee mammaaksa keessatti waldhabbii yookiin namoota wal ajjeese jidduu lamaanitti yeroo baay'eedhaan dubbii dheertuu haasa'urra Oromoon gabaabsituma mammaakaan dubbii fixata. Dubbii dheertuu deemu gabaabsituma mammaaka keessatti dubbiin isaa dhumatti jechuudha. Egaa waa'ee mammaaksaa kun baay'ee filatamaadha. Isarraa guyyaa har'aa tokko waa'ee mammaaksa tokko qabadhee isin dhiyaadhe. Mammaaksni ani guyyaa har'aa qabadhee isin dhiyaadhe irraas waa baay'ee barattanis waa baay'ee hubattan jedhees abdii qaba. Egaa mammaaksi kun barumsa bareedaa of keessaa qaba yoo hubattan gallaaltan jechuudha. Mucaa dardaraa tokkotu ture, dardara qeerroo yookiin dargaggeessa gaheessa namaati. Inni kun ammoo imalaaf jira. Imala egaa jedhu yookaan Quraana barachuudhaaf imala dheeraa deemee ture. Abbaan isaa nama kanatti fuudhuu barbaade. Maarree ilma kiyya intala si argee jira sitti fuudhuu barbaadaa jedhee gaafata. Egaa mucaan dardaraa kun maarree abbaa koo fuudhuu fedhii hin qabu jedhee yaada dhiyeessaaf. Lakkii fuudhuu qabdaa ati amma geettee Quraanas yoo taate asumatti barattaa jedhee dhiyeesseef. Egaa mucaan kun maarree hin fuudhaa egaa intala naa agartan jedheeni egaa wajjin murteessaniin booda abbaa waan silaa barbaachisu ulaagaa hunda guutuudhaan guyyaa sargii isaatitti ayyaana qabaa ture. Maarree ayyaana guyyaa sargii keellee si qabee jira guyyaa akkanarratti argamuu qabdaa dhiyaachuu qabdaa jedhaan. Ayyee okay jedhee mucaan dargaggeessi kun jechuudha. Egaa guyyaan silaa sargiin gahutti in eeganii hin dhabanii guyyaan sargii akkasumatti yookiin ammoo guyyaan arusa isaan godhatanii ni gahe. Gaafa kanas hin argamne. Egaa isin hin beeytanii namoota waa hedduu keessa dabranii waa qopheessanii waa hundaa fixanii guyyaa san arusaa san irratti yookaan ammootu guyyaa gaa'ila isaa gaggeeffamu san irratti yoo inni hin argamin maal akka maatiin ta'uu fi maal akka warri inni irraa fuudhullee ta'u kana tolchitanii beeytan jedhes abdii qaba. Egaa nama kana hin gaafatanii eessuma itti erganii eessumnis ni gaafatee hin didee ani gonkumaa fuudhus hin barbaadu jedhee dida qaama. Maarree deebi'anii abbeeras itti erganii ani fuudhuu hin barbaadu jedhee dide. Ana ahlii isaanii yookaan ammoo fira isaanii hunda isaanii warra zarii yookiin ammootu fira isaaniiti jedhan hunda isaayyuu garagaraa walitti waamanii nama kana dhiyeessaadhanii inni dhaga'uun didee. Maarree Oromoon aadaa qaba. Nama isaaf hin bulle yookaan ammootu nama maatii tokko keessa jiraachuudhaaf yookiin ammoo gosa san keessa jiraachuuf hin dandeenye waan itti muruu qaba. Nama kanarra admaa kaan yookiin ammoo komii jechuudha. Namni kun cidhaa fi du'a isaa irratti yoo naachitti illee hin fuunu yoo inni illee du'a isaa irraan dhaabannu waan fedhe rakkoo isaa dhukkubsatu dhukkuba isaa irraan dhaabannu jedhanii murteeffatan. Eega murteeffataniin booda iddoo taa'umsaa itti hin kenninu nu wajjin illee jiraachuu hin danda'u biyya kanatti illee galee jiraachuu hin danda'u nu wajjin kan jedhan akka ormaatti ofirraa baasuu mari'atan ni murteessan. Egaa namichi kun maarree egaa namoonni hundi maatiin kiyya warroonni dhaladhe yookiin ammoo gosti kiyya erga na jibbe yoo jedhe meeshaa isaa fudhatee akkasumas wantee fudhatee imala isaa eegale. Ni deemee imala dheeraa erga fagaateen booda waraabessatti dhufa. Waraabessa dullacha dargaggeessa godatti qallabu. Waraabessa dargaggeessa dulloota godatti qallabutti dhufe. Maarree yaa waraaboo karaa dheeraa deemaa jira, imala dheeraa deemaa jira, karaa irra na kaawuu dandeessaa jedhaan.
yaa ilma koo ati kan akkana bareedu kuni maal eessa deemtaa akkanatti osoo bareeddu maal gootaa imala deemtaa meeshaa yookiin ammoo iqaa kana hunda baattee jedhan. Egaa ka sababni illee kana sababa kana deemaa jedha sababa biyyaa bahaa jiruun waraabessa kanatti hima. Maarree ergaa akkana taate koottu karaa irra si kaa'aa jedhee waraabessi inumaayyuu dulloota isaa waan godatti qallabuuf uumaa akkanaa kana waan barbaaduuf namicha kana mucaa dargaggeessaa kana fuudhee waraabessa godatti qallabu bira geessa. Yeroo goda bira gootti eeboo kee lafa kaayi meeshaa kee lafa kaadhu ol seeni jedhan. Erga ol seessiseen booda waraabessoota dulloota goda keessatti qallabamu kanatti waraabessi dargaggeessi kun waas 4 dhaammate. Qaama isaa keessaa hundumaa nyaadha garuu waa 4 an isinii dhaammadhu kana naa kaayaa jedhan hubadhaa. Maal dhaammate? Tokkoffaa qalbii naa kaayaa jedheen. Lammaffaa ijas naa kaayaa jedheen. Sadaffaan unni naa kaayaa. Afraffaan humna. 4 kana naa kaayaadhaatti qaama hunda isaatu nyaadhaa jedhanii biraa deemaa. Waraabessi dargaggeessi kun biraa kute. Egaa ka hoggaa inni biraa deemetti hundumaa ni nyaatanii waan 4 isaa kana ni kaayaniif. Waan 4 kana erga kaaniin booda waraabessoota kana keessaa waraabessi tokko maal jedha? Ani homa isaa 4 keettan kanayyuu nyaadhu malee jedha. Ammoo kan nyaadhu jedhu mala beeka. Nyaadhu malee lakkii inni waan xiqqoo kana nutti dhaammatee wanni 4 inni nutti dhaammate kuni homaa waan guddaa miti ammoo guddaa nyaannee jirra. Waan kana ta'eef waan inni 4 nutti dhaammate kana irraa hin nyaannu jedhanii wal jidduu lamaanitti mormii kaasan. Maarree eega mormii kaasan tokko keessaa dadhaban kan nyaadhu malee jedhe. Waan itti himtu sittu beekaa yeroo inni dhufe nu keessa hin jirru garuu ati nyaadhu jedhanii. Waan 4 isaa kaamis nyaatee fixate. Erga nyaatee fixateen booda waraabessi dullachi dargaggeessaa kun hin gale. Waraabessi dargaggeessaa kun oggaa garuu mee waan 4 ani isinii dhaamadhe naa kennaa jedhee gaafii eegale. Yeroo kana hunduu rirrifatee wallallaale. Maarree nu homaa hin balleessine erga nyaatte wanni ija babaaftuuf hin jiru sittuu nyaate itti himii jedhanii waan goote. Ati maal natti dhaamattaa jedhan. Maarree ani wanni an isinitti dhaamadhe waa 4 kiyya qalbii ija onnee humna 4 kiyya kana naa kennaa jedhe. Maarree 4 keessaa ka ati na dhaamatte inni hundumaa hin qabu jedhen akkamitti hin qabne jedhe. Waraabessi dullachi nyaati kun 4 ati dhaamatte kana inni namichi ati dhufidde inumaa irrattuun agarree jedhe. Akkamitti irratti agarree akkamitti hin jirree jedhee gaafatama. Maarree qalbiidha jettee namni qalbii qabu akkamitti waan maatiin isaa yookiin ammoo waan gosti isaa jedhu didee fuudhuu didee biyyaa baha karaa deema. Kanaafuu qalbiin ati jettu san keessattuu hin agarree qalbiillee hin qabu jedheen. Lammaffaa ija hoonaa kennii jedheen ijas hin qabu agarree jedheen. Ija osoo qabaatee bineensa nyaatu osoo arguu namni kun bineensatti hin deemu nama ijayyuu hin qabu ija ati jettuyyuu irratti hin agarree osoo ija qabaatee nutti hin deemu ture jedheen. Okay sirrii hin qabu jedheen. Sadaffaa onnee jedheen osoo onnee qabaatee eboo fi meeshaa isaa lafa kaayee bineensa kanatti hin deemu silaa nu ofirraa dhoogga ture qo'atti nu ciccirree nyaannu san kanaafuu onnee ati jettuyyuu tokkumaa keessatti hin agarree jedheen. Afraffaa humnaa jedheen. Humna osoo qabaatee nu qaqqabee dudulloonni kun nyaannu ufitti nun dhiisu ture jedheen. Humnaan ofirraa nu baasa ture garuu inni humna ati jettu siin qabu keessatti hin agarree jedheen. Kanaafuu 4 ati jettu hundayyuu waan ni qaama isaa irratti argine tokkoyyuu hin jiru jedheen. Waraabessi dullachi waan namichi waraabessi dargaggeessi dhaammate 4 nyaate kun deebii akkanaa hoggaa isaa laatu waraabessi dargaggeessaa deebii dhabee jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota uummata Oromoo idil addunyaa irra jirtan yeroo kamiyyuu torbaanitti al tokko waa'ee mammaaksaa irraa yookiin baacoo kan isinii dhiyeessu ta'a. Qophiidhaan akkana eedan akkasumas warroonni maatii kiyyantanis maatii kiyya akka taatanis kabajaan isin gaafadha. Guyyaa har'aatiif qophiin an qabadhee waa'ee mammaaksa Oromoo keessaa isa kana fakkaata ittiin bashannantan waa irraa baratan jedhee abdii qaba. Haga qophii bashannanaa biraatiin walitti deebinutti ashamnaa turtii gaarii isiniin jedha.